Ayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya kan jaalaaf kan kabajaa bakka jirtanutti isin bira nuuf haa gahu jecha. Egaa akkuma beekamu har'as keessummaa addaa qabannee dhufneerra. Keessummaan sunis Dr. Abdusseedha. Hayyee Dr. Abdussee mee al tokko bebbireediiti. Al tokko fuula kee haxaayitii sagaleen keessa akka deebii nu deebisuuf siif mijaa'uu fi of qaqqajeelchi mee. Hayyee Dr. Abdussee singalateeffadhaa of sirreessuu keetiif daawwattoonni keenya waan si waliin jiraniif hayyee mee gaafii gara gaafii kiyyaan seenaa namni baay'een waa baay'eedhaan doktora jedhama. Mee ati maaliin kan itti doktora dalagaan keessan yookiin maaliin beekamtaniiti kan isin doktora jedhamtan? Xiinxalaa waa'ee shamarranii. Hayyee Dr. Abdussee baay'een singalateeffadhaa xiinxalaa shamarraniiti jetteetta. Hayyee mee egaa xiinxalaa shamarranii taate mee dhiirota yookaan immoo ijoollee Oromoo biyya adda addaa keessatti ni jiru kan nikaa malee warraa waliin shamarraniif dhiira ta'anii mana tokko keessa akka warra haadhaaf warraa fi abbaa manaatti kan waliin jiraatan mee warra dhiira warra akkanaa dalagaan jira waan akkanaa ta'een isin maal jettu mee warra akkanaati? Isin fuudhaan jirru jedhaati ofirraa baasaa. Hayyee baay'ee isin galateeffadha Dr. Xiinxalaa shamarranii. Hayyee amma gara gaafii sadaffaa kiyyaatti seenaa jira. Mee warra dhiiraatiin of jalaa yaasaa jettanii jirtu. Kan sadaffaa immoo shamarran jaalalaan dhiira qabachuu hin beekne yookaan immoo jaalallee isaanii yookaan abbaa manaa isaanii jaalala akka itti agarsiisan dhabanii kan dhiira qabachuu hin dandeenyeef dhaamsa maalii dabarsitu mee? Akka jaalallitti ta'e Amaarinyaa fiilmii irratti argaa jirti. Waa meeqaan daddabarfamaa jira akka jaalallitti gaggeeffamu. Nyaaf isin xiinxalaa shamarraniiti. Amma miidiyaa keessan daawwachuudhaaf nama baay'eetu fedhu. Amma shamarran lamaa fi dhiirri 5 yoo aadii keessan seenuuf isin gaafatan mee eenyuun seensittu? Shamarranis seensisame. Hayyee Dr. Abdussee waamicha keenya kabajanii dhufuudhaan baay'ee isin galateeffannaa maqaa dhaggeeffattoota kiyyaatiin mee shamarroota addunyaa irratti argamanuun mee maal akka isiniif godhannu feetu? Sheer godh jabaadhuti wal qaqqabsiisi. Yaa jarri keenya invite godhaa sheer godhaa dafaati.